إسلام ما روحي فيها روم ما هندي قخيا الدم باسو هنجروتيا دغهي دغون سي فريدا أتين كيوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أركفون جرتو وردفتو تافيك بجمتو تأشوتو جرتو نجاهي سني بجرات دريني كي سمال فكات دريني بدأ كنياتن أدا كان ودنا أنني مدام أنا وأنا ما فيتني أدا وأنا ما فيتن نقاتي بكم جرتني تنهجاب رامن ربي سني فباية السنين جدا وردفتو تافيك بجكالي في جاري ummata qaalii ummata gaarii jirtu nagaa keessanii isiniin jedhee jira bakkuma jirtanitti ilmaan Oromoo kan biyya keessaa fi biyya alaa qilleensumarra nageenyi kan koo isin haa qaqqabu salaamanni kan koo qilleensarra barari'ee dhufe shaa jedhee isinirra bu'u isiniin jedha shaa jedhee xiyyaara dabus konkolaataa ta'us qilleensumarra isinii haa dhufu kana dhabee qilleensi xiyyaaraa fi kana hin barbaachisu qilleensi irra ergaman ta'eef isin bira naaf haa qaqqabu isiniin jedha hordoftoota kiyya kan musliimaa fi kan kiristaanaa ilmaan Oromoo hunduma keessaniyyuu isin jaalladha isin kabaja isiniin jedha hordoftoota kiyya xiqqaa kanarraa ni dandeessa habshiru jabaadhu warri jettan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha uummata qaqqaalee fi gaggaarii galanni keessan isiniin jedha galatoomaa ulfaadha baay'ee isin jaalladha dandeettii rabbii guddaatiin heeyyama rabbii guddaatiin kabaja keessaniin deeggarsa keessaniin dhufee as ga'ee jira hammas deeggarsii fi yaadaan illee waa hundaanuu na bira jiraachuun keessan na fayyada arrallee borullee isiniin jedha kan darbeef galatoomaa kan dhufu mabdiidhaan isin eegaa isiniin jedha uummata kiyya ana akkas jedha kan kanarraa afee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada warroonni koomentii sheerii laayikii waa hundaan na bira dhaabbatta warri yaadaa fi qalbiidhaan natti siqattanii na bira dhaabbattanii abshir jettan hundumti keessan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada wallaahi aamilee naaf taatanii rabbiin addunyaa fi akiraa isinii wajjin haa dhaabbatu isiniin jechuun barbaada kadhannaa kooti akkuma isin bira dhaabbattanii na gargaartanii jettanii rabbiin waa mara keessan bira isinii haa dhaabbatu isiniin jedha waan sodaattan irraa isin anassaru waan kadhattan mara osoo yaadin rabbiin isinii haa milkeessu isiniin jedha uummata kiyya qaqqaalii fi gaggaarii akkas isiniin jecha kanattaan sun warroonni ashootuubiif maatiin taane kabajaaf jaalalaan isin gaafadha ashootuuf jechuun gara maatii kootitti dabalamtan koomentii hunaa keessan isiniif deebisa isiniin jedha uummata kiyya kanaafi laayikii koomentii sheerii godha ani immoo isiniif deebisuuf qophiidha isiniin jedha uummata kiyya qaqqaalii fi gaggaarii akkas isiniin jedha kanattaan sun mata dureen kiyyaa maalirraa dubbachuu dhufte yookaan naan jettan ta'ee haala qilleensa yeroo kanaarra jirurraa dubbachuu dhufe innis maali yoo jettanii akkuma beekamu biyyoonni addunyaa kanaarra biyyoonni lama awwal loltaa keessa jirti erga jalqabdi guyyaa 5 tokkotti fakkaata wanta goggoruudha baadde kanaafuu jennaanii dhaamsan akka bolummaatti isinii qabu yoo jiraate deeggartoota warra sappoortii godhu jechuudhaan allee dabalatee isinillee namni waan fedhe deeggaruu ni danda'a waan fedhe waan itti amane deeggaruu illee dhiisuu illee mafti guutuu mirga guutuu qaba jechuudha garuu ta'us jechuudha obboloota kan koo bor rabbiin akka irraa isin hin gaafanneef karaa isin irratti deeggaraa jirtan kun na baasamoo nan baasu jedhaati haqa namaa qoradhaa dhugaan isiniin jedha biyya lama wal loltu deeggaruu irratti gaafanni dhugaa tiktookii baay'ee tokko seenee ilaalaa jira jechuudha gidduu kana duraan tiktookiin beektu ibseenuyyuu jechuudha wallaahi garuu erga lolli kun jalqabe anillee sanumatti xiyyeeffadhee tanachi seenaa waan isin dhibu ijoollee keenya lammii Itoophiyaa jechuudha obbolootni keenya afaan garagaraa kan dubbatanus ta'ee afaan keenyas kan dubbatanu ta'e wal falmii wal irratti geggeessu shuu deeggaruun mirga guutuu qabdu garuu waan deeggartanuuf beeka dhugaan isinitti alama fakkeenyaa fi amantaa musliimaa waan jarri qabanuuf jecha hin deeggaru uummata Falastiin dhugaa yoo sitti mee jechuudha ani garuu ofii kootiif nan deeggara sappoorti nan godha jechuudha maaliif miidiyaan qabuun poosti nan godha
sagaleen hin ta'aaf jechuudha. Rabbiin illee hin karadhaaf. Garuu maaliif akkas gootaa yoo kannaan jettan taatan uummanni kun uummata haqa qabuudha malee amantaa musliimaa wanta jarri qaban yookaan waan hin musliima ta'eef miti. Obboleeyyan kooti musliimummaadhaan amantaa tokko qabaachuun obboleeyyan kiyya. Rabbiin illee akkasitti na ajaja jechuudha. Ta'us garuu wanta jarri haqa qabanuuf hin deeggaran malee osoo jarri haqa namaatti darbanii mirga namaa dhiibanii daangaa namaa cabsanii itti seenanii gonkumallee hin deeggaru jechuudha. Amantaa waliin qabnullee amantaa kan qo'anillee dhuunfaa kiyyaan geggeeffate jarrillee dhuunfaa irraatiin geggeeffatan malee amantaan kiyyaallee akkasitti miti kan na ajaju jechuudha. Amantaan kiyya nama amantaa biraa yoo ta'e yookaan obboleeyyan kan koo amantaa biraa hordofanu yoo ta'e nama miidhamaa bira dhaabbadhu nama miidhamaa gargaari jetteetu na ajajji jechuudha amantaan kiyya. Kanaafuu jennaan ani obboleeyyan kan koo Falastiin wanti deeggaru yoo jiraate sababa jarri amantaa tokko na waliin qabaataniif osoo hin taane sababa jarri haqa qabanuuf dhugaa qabanuudhaaf jechuudha. Kanaafuu jennaan warri nama deeggartan seenaa namaa qoradhaa. Ofii keenyaaf beennaa osoo hin taane seenaa qoradhaa. Seenaan jara seenaa ilmaan Oromoo wajjin wal fakkaata. Nuti garaagaraa qabna akkuma beekamu jechuudha. Amantaa garaagaraa qabaannus dhiigaa fi lafee fi lafa waliin qabna wanna taanee fi dhiigaanis waliin dhalanne wanna taaneef amantaa garaagaraa qabaannus wal dandeenya waliin jiraachaa jirra jechuudha. Kanaafuu jennaan akkuma seenaa abbootiin keenya kaleessa lafa kennanii jechuudha. Abbootiin kan keenya lafa alagaadhaaf kennanii alagaan sun dhufee nurratti galee ka'ee har'a lafa keenya nurraa fudhatee jireenya nu dhowwaa jiru kana uummata Falastiin uummata Israa'el jechuudha dhufanii itti galanii abbootiin jara akkuma abbootii keenya kennaa tola ooltummaa kennanii fi jennaan har'a ilmaan Falastiin tola ooltummaa abbaa jaraatiin jiraachuu dadhabanii waggaa umrii jara waggaa 50 ol waggaa 100 ol lakkoofsisee jedhu gariin nama Allahu alam aliin beeku rabbitu beeka isa kana. Kanaafuu jennaan umrii walirraa hin cinne dhalandamaa umurii walirraa hin cinne haadharraa abbaa haadhaaf ilma gargar baasanii ilmoorraa abbaa fi haadha fixanii ilmaan bakkeetti hambisanii kaan immoo ilmaan jalaa fixanii abbaa fi haadha qullaatti hambisanii umurii kana dabarsitee jirti jechuudha. Kanaafuu jennaan yeroo na gaafataa jechuu hin dagatina. Dhugaan sinitti himan jechuudha. Nama fakkeenya rabbiin kiyya irraa na gaafatu hin deeggaru jechuudha. Dirqama hin qabu. Garuu deeggarus immoo yoo hin deeggare karaan kun rabbiin irraa na gaafatamu nan gaafatu. Karaan kun karaa dhugaatii moo dhugaa miti jedheetiin deeggara jechuudha. Garuu akka yeroon hin taa'ee ilaalu keessatti namoonni tokko wanta amantaa musliimaa qaban qofaaf wanta deeggaran nutti fakkaata. No kanaa miti nuti jechuudha. Uummanni musliimaa wallaahi jechuudha. Anillee nama barate nama guutummaa guutuutti amantaa kan koo baratee barsiisuu danda'u osoo hin taane garuu wanta na baasuuf nan baasne nan beeka. Ta'us garuu maal isiniin jechuu barbaadeetanii obboleeyyan kan koo warroota dogoggora keessa jirtaniif dhaamsa kana qaba jechuudha. Hani akka wallaalummaa kiyyaatti sin caalaa beekeetii miti. Sin caalaa miti kan hin beeku. Wallaalu baadhus. Isin caalaa beekee miti jechuu barbaadeetan garuu namni waanuma beekurraa wal gorsaafanii uummata keenyaaf sagalee ta'uu lammiilee keenya dirqama lammii keenya ta'uu qabu nama ta'uu qofaaf miidhamaaf sagalee ataanu isiniin jechuu barbaadeetan darbees immoo wanti nuuni uummata lammii tokko uummata biyya tokko keessatti dhalate uummata gosa tokko gosa garaagaraa yoo ataanu jechuudha lammii tokko nuti Itoophiyaawi maaltu walitti buusame amma sababa jaraati miidiyaa kanarraa gaafa laallu kan wal garagalchu illee ni jira jechuudha ajaa'iba wallaahi maaloo mirga guutuu qabdu waan feetan deeggaru garuu akka rabbiin keessan borisin gaafanneef nama haqa qabu deeggaraa jechuun dhaamsa isinii dhaamuu dhufe malee an akka boleettii tokkotti yookaan akka ofii kootiif jechuudha akka mataa kiyyaa yaadutti boriitu wanta arra goonuuf wanta arra barreessinuuf wanta arra laayikii fi koomentii itti goonuuf illee wallaahi bor rabbiin nu adabuudhaaf ta'a jechuudha anallee isinillee addunyaa kanarratti nafu kanaafuu jennaan obboloota kan koo wantoota nu baasu duwwaa irratti xiyyeeffanne waan gaarii hadalannu yaadaan illee qalbiin illee koomentiin illee yeroo namaaf jajjabaadhu yeroo namaaf jennu waan gaarii irratti jabaadhu namaana jennu malee nama waan badaa dalagu akkamitti jabaadhu jennaan oo dandeenya gorsinee sirreessuu qabna malee kanaafuu jennaan waan feetan deeggaruu mirga guutuu qabdu garuu itti yaadaatii deeggaraa isiniin jechuu barbaadeetan darbeen arrabsitanii gadi warra galchitan lashuu maaliif kummaaf ta'a
Ajaa'iba! Kanaafuu jennaani sagalee ta'aa fi nuti iyyuu lola keessa jirra. Ta'us garuu nuti lola keessa yoo jiraannes keenya du'aan jiru jechuun miti. Uummanni keenya dhumaa jira. Beelaan illee dhumaa jira. Waraanaan illee dhumaa jira jechuudha uummanni keenya. Garuu osooma kana beeknu jechuudha. Yoo nuti haqaaf dhaabbanne wallaahi rabbiin mirga keenya illee nuuf falmuu danda'a jechuudha. Oromoon qulqullu. Oromoon akkuma nama miidhamaadhaaf dhaabbata jechuudha. Waanuma beekamaadha kun. Nutis haqa namaatti miti kan darbine. Haqa keenya irratti keenyaaf jecha keenya irratti du'aa jirrallee jechuudha. Uummata Filisxeen jechuunis seenaa Oromootii wajjin wanti wal fakkeessu isa kana malee nuti wanta jarra amantaa musliimaa duwwaa qabanuuf jecha miti kan deeggaru jechuudha. Sirrii akka amantaa musliimaatti obboleessa keenya obboleettii keenya jechuudha. Uummanni musliimaa addunyaa kanarra jiru kamiyyuu garuu ta'us uummata musliimaa ta'e yoo inni dogoggora hojjetaa jiraate dhannee qilee buune dogoggora sana keessatti deeggaruu hin qabnu jechuudha. Wanta jarri haqa qabanuuf kan deeggaraa jirruuf gabaabumatti kan isin ibsuu barbaada. Uummata amantaa biraa warra hin hubannee fi akkasii isinitti fakkaate musliimni uummata Falastiin kiristaanni immoo uummata Israa'el deeggara. Kan akkasitti yaadu faatu jira. Ajaa'iba rabbii. No dubbiin kanaa miti obboloota kan koo. Dubbiin amantii kan xiyyeeffate miti. Nuti nama miidhamaadhaaf kan dhaabbannuuf uummanni musliimaa jechuudha. Ofii keenyaafis ta'e namaafis jechuudha. Mirga miidhamaati malee kan falminu nuti uummata kan isaa dhiisee kan namaatiif jecha nama ajjeesu maalirraa falmina jechuudha. Kan akka kanaa warroota akkasii kan beeku uummata gara lixaa kana jechuudha. Jaratu deeggaraa jira ammallee uummata Israa'el jechuudha. Waggaa hanga kanallee kan ilmaan namaa bakkeetti hambisee jedhee uummata lixaatii jechuudha. Yookaan uummata dhiyarra jiran kana jechuudha. Kan akka Ameerikaa warroota aftaamota biyya keessaa akka addunyaatti aftaamiidha jedhan jaratu deeggaraa jira. Ta'us garuu har'a ajiraatanu malee wallaahi addunyaa fi akiraa kisaaraa keessa jiru jechuudha. Jarri isin immoo warroonni miskiinonni akka kooti waa hin beekne jechuudha. Dura seenaa namaa qoradhaa deeggaruun dura. Boriitu rabbiin akka irraa isin hin gaafanne. Garuu immoo osoo beektanuu yoo deeggartan oma tokkoyyuu rakkoo hin qabu. Mirga guutuu qabdu. Kun dhaamsa kootii akka wallaalummaa kiyyaatti isinii dhaame. Akkas isiniin jedha. Obboloota kan koo qaqqaalii fi gaggaarii kana fakkaataa uummata Falastiiniif wallaahi rabbiin abirmatuu fi rabbiin atumsuuf rabbiin mirga jaraa haqa jaraa hagalchuu fi akkuma ilmaan Oromoo kaleessa abbootiin keenya uummata kaabaa nutti galchanii hanga har'aatti jechuudha kan keenya irratti har'a uummanni Wallaggaa maaliif dhumaa jira? Lafa isaa irratti dhumaa jira. Lafee isaa irratti dhumaa jira. Kaleessa sababa abbootiin keenya nutti fidanii nutti galchaniif har'a uummanni keenya kaan beelaan kaan waraanaan kaan manaa wajjin gubatee dhumaa jira jechuudha. Uummata Falastiin jechuunis seenaan isaanii dhugaa dubbachuuf hedduu na gaddisiisaanii garuu uummata sana beekeetii mitiyan jechuudha. Wallaahi wanta seenaan isaanii seenaa Oromoo wajjin wal fakkaatuuf baay'ee tokko na gaddisiisu jechuudha. Durumatti iyyuu baay'ee na gaddisiisa amma immoo garuu baay'ee sodaachisaadha jechuudha. Yeroon kun yeroo akkam ulfaattuudha. Baay'ee tokko kan nama sodaachisudha. Amma rabbiin waan assaru malee jechuudha. Wallaahi waraana addunyaa sadaffaa ni kaasa jedhamee shakkama jechuudha. Jarri waraana Yuukireen shakkaa turan jechuudha addunyaan. Garuu waraanni Yuukireen hin shakkamu. Sababiin isaa Yuukireen uummanni warra lixaanii deeggarti. Garuu namticha sagas kana namni hin deeggaru. Sababiin isaa maaliif inni wanta nama biyya nama wanta saamuu barbaadeef namni isa deeggaru hin jiru jechuudha. Argitanii amma jarri kun immoo uummata haqa qabuudha. Uummata lafa jaraarraa buqqaa jiruudha. Lafa jaraarratti saamamaa. Uummanni giddu galeessaa kun guutummaa guutuutti harka dhibba keessaa harki 90 uummata Falastiin ni deeggara jechuudha. Uummanni lixaa immoo silumaa jarri zulmii wanta barbaadanuuf uummata sana waan deeggaraniif kana keessatti waraanni addunyaa sadaffaa ni ka'a. Hin beekamu rabbi nasaru. Keessaayyuu ijoolleen Beeruutiin keessa jirtan of eeggannoo godhaa. Sababiin isaa jaraa wajjin illee walitti bu'iinsa qabu. Isumayyuu immoo daangaan jaraa walitti jira waan ta'eef rabbi nu haa eegu. Anallee isinillee jechuudha. Filiis obboloota kan koo warri biyya kana keessa jirtan of eeggannoo godhaa isiniin jechuun barbaada. Garuu warri kaanis of eeggadhaa. Beekamu jechuudha. Waraanni kun rabbiin nu aanasaru malee babal'achuunsa wanta hin hafneedha jechuudha. Jarri garuu durumaa wal waraanuu innammaa kun baay'ee ulfaataa fi baay'ee sodaachisaadha jechuudha.
kanaaf du'aa illee karadhaa fi rabbiin jarallee hanassaru rabbiin jarallee haaraarsu maaliif nuti nama taanee kaane namni kamiyyuu akka miidhamu hin feenu garuu nama haqa qabu deeggaraa han akka kiyyatti nama haqa qabuuf rabbiin illee karadhaaf jechuudha uummanni Falastiin miidhamaa akka saba kiyyaati wanta ta'eef rabbiin nasriyaa fiduu fi wallahi baay'ee tokkoon gadda jechuudha uummata sanaa fi rabbiin atumsu akkasiniin jedha nagaan naaf tura hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu Islaamummaa ruuhii tiyaa Oromummaa handi gahiyaa addan baasuu hanga jiruutti yaa dhagahii dhagahii dhaga'uun siif bareeda atiin kun yoo taate